Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduu wajjin kan isiniin tursiisaa ture asumaan hordofaa isiniin jechaa waraanni PP bifa kanaaniin leenjii oofaatiin jira. Leenjii waraanni PP mootummaa akkanatti leenjifamaatiin jira. Kama waliin hin daawwannu ta'a. Asumaan hordofaa isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya kun leenjistootaa fi leenjiyamtoota dirree leenjii geessanii akkanatti lafarra oofanii. Akkanaan isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya PP'n akkanatti leenjifteetiin gara waraana geessitee asirraa gana abaa'ootti bobbaasti jechuudha. Abaa'oon waan isiin gootu isintu beeka. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya kun leenjistootaa fi leenjiyamtoota waraana mootummaatii bifa kanaan leenjiyaatiin jiranii walumaan haa daawwannu isiniin jaa asumaan hordofaa. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduu wajjin kan isiniin tursiisaa ture asumaan hordofaa isiniin jechaa waraanni PP bifa kanaaniin leenjii oofaatiin jira. Leenjii waraanni PP mootummaa akkanatti leenjifamaatiin jira. Kama waliin hin daawwannu ta'a. Asumaan hordofaa isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Qondaala waraana PP keessatti ajajaa 50 kan ta'e namni maqaan isaa Saadoo Najiibii jedhamu kaleessa adoolessa 2024 aanaa Sabbaa Booruu ganda Siree Buqqii mooraa diinaa magaalaa Buuphoorraa hawwee qaamaa tokko boombii 2 fi rasaasa 285 waliin mooraa diinaa jalaa miliquun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo zoonii Madda Albuudaa Cibraa Laga Dambiitti nagaan makamee jira. Miseensa waraana PP kanaanis waamicha waraanni bilisummaa Oromoo miseensota waraana PP keessa jiraniif taasisaa ture hordofuun haala anjaa eeggattee duguggaa sanyummaa PP'n Oromiyaa keessatti Oromoo cabsuuf taasisaa jirtu keessaa qooda fudhachuu lagachuun seenaa xuraawaarraa gara seenaa gaarii sabaaf hojjetanii darbuutti dhufeera. Baga nagaan dhufte jechuun simannaa kan godhaniif miseensi waraana Biltsiginnaa duraanii ajajaa 50 Saadoon miseensota waraana PP biroo kan quuqama Oromummaa qaban fakkeenya kiyyarraa baruun gara waamicha harmee Oromiyaa baraaruu fi seenaa keessan jijjiiruutti akka dhuftan jechuun dhaamsa isaa dabarseeraaf. Godina Arsii Bahaa gargara keessa waraanni faasist PP manneen hawaas nagaa gubuu saamicha. Godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa keessatti loltoonni sirna moofaa utubuuf mirga uummata bal'aa sarbuun aadaa itti ta'e. Maqaa obbo Deeggarta jedhuun adoolessa 2024 mana 2 nama tokko jalaa qabeenya guutuu wajjin abiddaan barbadeessanii jiru. Aanuma kana keessatti sirni yeroo ammaa kana impaayirattiin of harkaa qaba jedhu kun uummata bal'aa weerara kallattii hundaan irratti taasisuun gama diinagdeen kuffisuuf yaalaa jiru. Aanichuma ganda Soojii 3 jedhamu keessatti nama maqaan isaa Abbayyee Jundii jedhamu jalaa mana 2 meeshaalee manaa guutuu wajjin jalaa gubuu fi midhaan kuntaala 3 irraa fe'achuun gara magaalaa aanaatti galchanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun kaleessa adoolessa 6 godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo keessattis loltoonni teessoo nam-tokkee tiksuuf dhamaan kunniin manneen hawaasa nagaa maqaa obbo Deeggarta jedhuun abiddaan barbadeessanii turuu jiraattotni dubbatu. Aanuma kana keessatti murni faashistii PP ganda Kaakuraa jedhamutti manneen qonnaan bultoota hedduu abiddaan gubanii barbadeessuun maatii hedduu bakkee keessatti facaasanii jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Godilli Wallaggaa Gimbiitti hidhaan maatii qabsaa'ota irraa yoo jabaatu manneen jiraattotaas diigamuun cimetti fufe. Godina Lixa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Gimbiitti uummata magaalichaa waraanni faashistii PP manneen isaanii irraa ari'uun garee fiinxaaleyyii Amaaraa qubsiisaa jiraachuu jiraattonni kan himan yoo ta'u abbootiin manichaa qaamolee seeraa warreen jedhamanitti ogguu himan maaltu isin galche jechuun isin ajjeesnan doorsisaa jiraachuun beekameera. Gochi hammeenyaa kun irra caalmatti bulchiinsa magaalaa Gimbii ganda Duwwaa 2 bakka addaa hoteela Giraandii fuulduratti kan argamu manneen jiraattotaa jiran hunda diiguun leellistoonni sanyii Minilik akka ijaarratan gochuuf haaldureen xumuramuun himameera. Kana malees namoota maqaan isaanii Girmaa Asfaaw Tasfaa Gurmeessaa Fayyisaa Taayyee fi kanneen biroo hedduun ganda Duwwaa 4tti torban 2 oliif hidhamanii dararamaa jiraachuun beekameera. Dabalataanis obbo Taammanee Garbaa fi obbo Geetaachoo Balaa ilmaan keessantuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun hidhanii dararaa kan jiran yoo ta'u akka walii galaatti magaalaa Gimbiitti hidhaan maatii qabsaa'otaa irratti akka malee hammaatee jiraachuus madda. Sagalee keenya fagootti dhagee hanga diinnan macamuu fi yaadee of yaaddeessu walumaan beekna. Warra goota ofiin jedhan ajjeesnee gaafa irraa shubbisnu nama ijaan nu argeetu ragaadha.
beekamaadha. Osoo raachi wacuu leenci bishaan dhugee gala akkuma jedhan olola diinaa fi waca kara deemtuuf akka isin gurran laanne bareecheen beeka. Umriin impaayera mootummaa gabroonfataa piippi gabaabaa akka umrii titiisaati. Titiisni har'a dhalattee bor yoonkaaniif taanduuti jechuudha. Titiisaa fi impaayerri gatii hin qabne kun tokkuma. Bobbaa fi xurii arraabaa oolti. Bakkuma fedhan qubatu. Yaraas gaaris naanna'anii irra marsaa oolu. Sagaleen isaanii uurtus gatii tokkon argatu. Akka baay'ina isheef qodaa buqqisti turte. Hangam baay'atus gatiin isheen qabdu hin jiru. Sobdoonni ganda warra dhugaa dubbatanitti hin dhiyaatan. Somni jaguuttee dandeessee dhugaa waan hin ilaalleef fakkiin gootota dhugaa impaayera sobaan bixxilame biratti hin bocamu. Gaaddidduun madaallii walqixxummaa gonkumaa ittiin dhiyaatu. Gonfoo kijibaa isaan mataarra naqatanis biiftuu dhugaa bilisummaa Oromoof baate dhaamsuu hin danda'an. Egaa jaallan kiyya karaa fo'annetu gara bilisummaatti geessa. Bilisummaa dhugaasa qulqulluu maqaan qabne saba keenyaa fiduuf ejjennoo cimaan falma murteessinee itti seenne. Garbummaa alagaa keessatti dhalannus ilmaan keenya hin dhaalchifnu. Ofiif kitimamnee dhumnee walabummaa Oromiyaa akka mirkaneessinu shakkiin qabu. Dachee irraa qabnee akka saba keenyaa baasuun immoo kaayyoo keenya. Sabni keenya sabbii guddaa nurraa qaba. Sagalee keenya dhagee diinni isaan sodaata. Hiddaa fi hundee mootummaa gabroonfataa cirree dhabamsiisuuf ayyallaallattoota qabsoo keessa jiraniif gurra kenninee gantummaaf shira diinaa hin dhugoomsinuuf irbuu keenya qabannee fuulduratti aggaamuun akka saba keenyaaf ifaajna. Dararaa hamaa diinni maatii fi firoota dhiigaa fi firoota qabsoo keenyaa irraan ga'u ilaaltanii mogoleen akkasin hin buune nan abdadha. Aggaammiin keenya diinota keenyaaf mataa bo'uudha. Mataa bo'uu qofa osoo hin taane summii cimaa lafee keessoo isaaniitiin baanedha. Tokkummaa keenya eeggannee diinota keenya lafarraa dugugnee balleessuun yeroo nutti hin fudhatu. Egaa jaallan koo nuti wallaalota miti warraaqxota kaayyoo dhugaati. Kana diinniyyuu sirnaan ragaanuuf ba'a. Warra garbummaa hadheeffatee mormuun sirnichaaf jilbeenfatanii sagaduu irra jedhee saboofiif daandii kaayyoo haqaa qabu irratti of kennee fedhuma keenyaan saba jaallatamaa kanaaf tola of kitimudha. Kennaan lubbuu caalemmoo lafarra hin jiru. Sabni keenyas garmalee nu jaallata. Akka bishaaniif midhaanii nu dheebota. Guyyaa gucni bilisummaa saba keenyaaf ifee dheebuu baroota 150 olii baasu dhiyaateera. Lukkuun iyyee simbirroon cuucuu jettee weenniin qorrisee jira. Annaaf isin immoo lubbuu tokkicha qabnu aarsaane dhiigaaf lafee keenyatti turreessuun itti kitimamne hanga walabummaa Oromiyaatti rakkoon fedhe yoo nu mudate wanti boodatti nu deebisu jiranatti hin fakkaatu. Akkasumas ammoo yeroo bilisummaa Oromoo ture mormii biyya keessatti taasifamaa ture qeerroon taasifamaa ture keessatti ga'ee baachaa turre san keessatti immoo osoo gara dirreetti hin dhufin dura miseensa dhaabaa miseensummaa dhaabaa fudhannee miseensa dhaabaa taanee tajaajilaa turre. Inni addaa hin jiru kanuma ammoo qabsoomarra turre gaafasitti illee karama danda'amuun jechuu barbaadeeti. Hayyeegaa ulfaadhu jaaltichaa aartiin jiruuf jireenya hawaasaa ibsuun rakkoo hawaas dinagdee hiikuu fi gumaacha guddaa kan qabudha. Meegaa qabsoo fi aartiin hariiroo akkamii qabu akkamii waliin deemu? Galatoomi qabsoo fi aartiin hariiroo isaan waliin qaban adda baasuun hin danda'amu. Kana jechuun hariiroo akka haadhaa fi ilmaati. Ilmis haadha malee jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Hammamuu yoo itti tole iyyuu. Haatis ilmoo malee jireenya gaarii feetes yoo jiraatte jiraachuun baay'ee itti ulfaata. Kanaaf qabsoof aartiinis isuma kana jechuudha. Kanarraan adda miti. Akka jireenya ilmoof haadhaatii jechuudha. Haati ilmaan gargar baatee jiraachuu hin dandeessu. Baay'ee ulfaataadha. Ilmoonis haadhaan gargar baatee jiraachuun hin danda'u. Baay'ee ulfaataadha. Kanuma aartiin illee qabsoodhaaf isuma kana qaama qabsooti, beenzila qabsooti, utubaa qabsooti, dammaqsituudha. Kanaaf aartiin qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shoora ol'aanaa, gahee ol'aanaa taphatee jira. Akka ani jaalchichaan yaadutti amanutti jechuudha. Hayyeegaa yeroo baay'ee aartiin akka waan bohaarsituu yookiis immoo bashannansiistuu qofaatti namootni ilaalan jiru. Egaa dhugumaan aartiin bashannansiistuu qofaadha moo sammuu namaa gabbisuu fi ciminaan lammii ga'umsa qabu horachuudhaaf nama gargaara? Egaa lammii kana akkamittiin ga'umsa danda'a jettee yaadda aartiin? Egaa galatoomi dhugaadha. Nam tokko isaa guddisee sirriitti hubachuu dhabeef isuma ittiin bohaaran qofa ta'uu danda'a. Garuuyyuu gabbina sammuuti aartiin, haaromsituu sammuuti. Kanaaf sammuu namaa gabbisti malee akkasii bashannansiisuu qofaaf miti. Akkasuma immoo bu'uura garsiistuudha. Akka kallattii si garsiisti. Jireenya keetirrattis haa ta'u qabsoo ati gootu kamirrattu jechuudha. Qabsoo jireenya dhuunfaa keetis haa ta'u qabsoo saba qabsoo biyyaatis yoo geggeessite gaddaaf gammachuu keessatti wantuma kamiifiyyuu kallattiidha garsiistuudha jedheen bira darbuu barbaada isa kana irratti. Tole egaa ayyee jaalticha. Aartiin Oromoo uummata Oromoo fi shoora akkamii taate? Aartiin Oromoo shoora olaanaa taphate. Garuuyyuu akka warra adii sana amma silaa deemu, amma silaa tajaajiluu hin dandeenye. Sababbiin isaa sababa gita bittaa bashootaatiin yookiin sababa gabrummaatiin irra kan ka'ee aartiin Oromoo amma silaa deemuu qabu, iddoo silaa ga'uu qabu, ga'uu hin dandeenye.
kunis sababuu gabrummaati wanti biraa hin jiraatu. Kanuu sabichi uumamumaanuu aartii waliin jiraata. Jalqabumarraa kaasee yeroo gammachuu, yeroo gaddaa akkasumas jireenya dhuunfaa isaatii fi jireenya sabaa yeroo geggeessu keessattis kamuyyuu aartii fi ummatichi kun walumaan jiraataa turan. Kanaaf aartiin ummata Oromoodhaa fi ummatichuma wajjin argame jechuu hin dandeenya akka an tilmaamutti. Keessumaayyuu Oromoon gaafa wanta tokko gaafa gadda isaa sanittis aartiitti fayyadama. Gaafa gammadus sanitti fayyadama. Keessumaayyuu akka saba Oromootti ammoo rakkoo guddaa harkaan nu qabdu rakkina gabrummaati. Gabrummaa kana ammoo waggaa 160 deemu kanaadhaaf keessatti Oromoon gaafa akka inni hin dubbatamne taasifamee gaafa akka afaan isaa qabamu taasifamuyyuu gara hin beekamneen kallattii hin beekamneen quuqqaa isaa waan keessa isaa jiru walaloonis haa ta'u geeraraan haa ta'u akka diraamaa fakkeesses akka haa ta'u wanta keessa jiru ibsachaa ture, wanta isa harkaa qabu ibsachaa ture, rakkoo isaa ibsachaa ture jechuudha. Kanaaf gaafa laallu ga'ee ol'aanaadha uummata Oromoo biratti aartiin ga'ee ol'aanaa qaba jedheen yaada. Hayyeegaa mee gara weelluu keetitti yeroo dhufnu immoo sirboota qeenxee 4 hojjettee sirboota warraaqsaa hawaasa kee biraan geesseeti jirta. Mee gaa duraa duubaanii sirboota kee kana nu caqqasi. Galatoomii waan guddoos miti haa ta'u aartiidhaa fi keessummaa jechuu danda'a. Muuxannoof dandeettii isaatis hin qabu. Garuu yoo hammumaan ta'etti sababuma dhiibbaa roorroo sabichaa irraa kan ka'e dirqama dabalataan jedheeni aartii hojjechuun eegale. Kanaaf sirbii jalqabaan hojjadhee erguma dirree qabsoon baheen gadi lakkisee kora sabaa jedha. Inni lammataa ammoo gadadoon nu dhaaltu jedha. Inni sadaffaa ammoo joortuu faan awwaaraa jedha.